السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوان نياتا خان بفشايتين إساج إجرتي بشاني دبلتي بشاني وجه تكشو وستي غنما في قلقل فرط خضرا راغتي أرى كرفس إساجام فان رموتين سيلري جامو والجامو بيننا فان رموتين كرفس جام إنون فوتو ساتي سنين أغرسيزا isa kana namni beeytan namootan dhiibbaa dhiigaatiin rakkachuu jiran yoo mooraa teessan keessa jiraates kanaaf gargaara. Warri dhiibbaa dhiigaa namatti ol ka'uun dararamaa jiru muka kana mooraa keessatti haa baqaltanii guddisuu dandeessan, kunuunsuu dandeessan, akkasitti wal gargaaruu dandeessanii jechuudha. Bakka inni jiru fudhatanii. Kan meeru jechuudha akkuma raafuutiin inni firii qaba, firiin isaatiin inni meeriti akkasitti dhaabdanii wannachuu dandeessi. Ifii wanna godhuu dandeessan jechuudha. Kanaafuu karfas kana akkaataa isatti fayyadamtutti hoggaa deebinu inni akka firii raafuuti jechuudha. Yoo firii isaan harkatiin baala jiidhaa isaa harkatte akka raafuuti hiccirtaa jechuudha. Raafuu miti gosa akka raafuu fakkaata. Huloo miti gosa akka huloo fakkaata. Innaas footoo isaatis ilaaltanii isin agarsiisaatiin waraabuu jira. Kanaaf jecha makattafarra keessanii ableedhaan cirtanii hanga isin egaa waggaa cirtanii booda bishaan hanga isin egaa hanga silaaf ganama subii faxara irratti shaayii silaa hanga dhuydan ganama subii galgalaa siraarta irratti akkasitti bishaan kubbaayyaa tokko keessa isa cirtanii keessa naqxanii waliin xiqqoo bu'eessitanii achii booda bishaan jalaa dhuydanii jechuudha. Ganamaas akkasuma galgalaas akkasumatti guyyoottan hanga guyyaa 3 yoo dhiibbaan dhiigaa keessan isinitti ol ka'ee isinitti hammaate hanga guyyaa 3 keessatti dhuydanii ganama takka galgala takka galgala 7 kubbaayyaa 6 jechuudha. Akkasitti kan dhugaatii fayyadamtanii walii faqat baqa bifuma qoonqooti maqonnama kudurumarra. Kanaaf kaniinaa fi maarree kanaa miti jechuudha. Kanaafuu wanni nuti wal barsiisuu jirru asirratti dawaa kaniinaa alaa fudhatan odoo hin ta'in akka warra kana fudhatan odoo hin ta'in bakka kuduraa waanuma nyaannurraa waan dawaa ta'e dhiibbaa dhiigaatiif dawaa ta'e akkasitti wal garsiisaa yana jechuudha. Kanaaf jecha darsiin ta'e nyaata kaarraa kana fakkaatti warratti fayyadamu rabbi naa godhu anaa isinis. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.